Har'ammoo viidiyoo bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Egaa ijoolleen baay'een na gaafattanii jirtu. Kan Abiyyiin jedhee dhugaadhamoo sobaa kan jettan ijoollee baay'een na gaafattanidha. Ashama harka kunii hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube jalatti argamtan jirtu. Har'as immoo deebi'ee dhufee viidiyoo biraatiin koomentii argee yookiin immoo ijoollee baay'een na gaafatanii turanii kan jedhamu soba. Inni dogongoraan jedhamee kan jedhanidha. ቪዲዮ ከኢትዮጵያው የውጭ ዕዳ $575 ደረሰ በሚል የተሰራጨው ዘገባ የተሳሳተ ነው ሲል የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀ። ባሳለፍነው እሁድ ግንቦት 17 ቀን 2017 ሪፖርተር ጋዜጣ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያለበት የውጭ ዕዳ መጠን $575 መድረሱ ተነገረ። እንግዲህ ቆየፈተኒ ሶባ jechuudha wanti nama yaaddechu tokko hin jiru qarshii fakkeenyaaf Itoophiyaa kan ta'e hundumtuyyuu kuma 71 mataadhanii kan raamuramu namoota qarshii baankiidhaa qabanii jedhanii akkami dhugaadha wanti kun jedhan ijoollee baay'een sodaatanii kan na gaafatanii jiru. Ginni wanti kun soba. Sinigalee sobaadha. Biyaansi dura dubbatamee zeenat irratti illee dubbatamee ture. Ijoollee baay'ee tokko aaranii deemu dhugaa dubbachuu maanirree aare dabalataan anirree aareetan jira. Namtichi kun ani miidhaa yeroo lama nu miidhaa dura xaarree mana keenya nurraa diigee ammas immoo gara qarshiitiin nutti dhufaa jedhee dhugaa dubbachuuf anu dhugaatti fudhadhee baay'ee tokko naaree garuu waan kun dogongoraan jedhamee yookiin immoo jecha kanaa kuni kan darbee aqameetii jira jechuudha. Anirree zeenarraa akkasumas immoo barreeffamarraa hubadheetiin jira jechuudha akka soba ta'e. Innaa kana isiniin jedhaa ijoolleen keenya yaadda'inaa dhugaa dubbachuu fi qarshii kana akkaataa inni itti finnu numatu beekaa namni hojjeteetu nama dafqetu beekaa. Dhugaa dubbachuu fi nuti jireenya biyya ormaa keessatti dabarsinee baay'ee rakkisaa fi gaddisiisadha. Nama tokkotti gaarii ta'uu danda'a. Biyaansi namoota meeqa ulee danda'ee arraba danda'ee waan hunduma danda'ee kan qarshii tana fidu. Gin inni immoo Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa kan taate hundumti keetu qarshii 71 mataadhaan ni kaffalta yookiin immoo dirqama keeti jedhee gaafa murteessu mee ammamtu isinitti dhaga'ama. Gin ana baay'ee tokko natti dhaga'ame dhugaa dubbachuu fi biyaansi dirqama waan gootu tokko hin jiru waan ta'e dhufe gin nama aarsaa beektanii akkaataa nuyi itti finne isaayyuu xaarree gaafa kinoo itti dadhabnee as geenyu inni immoo mataa gadi nu qabuudhaaf yeroo deemu kanaan immoo inaarraa jechuudha aaroo keessa dabarree dhugaa dubbachuu kan ifaan inda'uun yeroo tokko tasfaa nu kutachiise biyya Itoophiyaa irraa tasfaa nama kutachiisa yeroo kanatti amma fakkeenyaaf jireenya Itoophiyaa baay'ee ulfaata maaliif jennaan ani hojjedhee tokko jijjiira jechuun hin danda'amu jechuudha. Waan nama argatu namaaf naa Itoophiyaa keessatti nama fakkeenyaaf suuqii banattee suuquma tokko nan hojjedha gaafa jettee qaraxa jedhu maal jedhu kanati argattu san isatu nyaata jechuudha. Ati faayidaan kee xaarii bichaa yeroo kanammoo bakka ammaarratteeti namoota meeqa dhugaa dubbachuuf qarshii walitti qabatee suuqii banatee namoota meeqa ammaarraree deebi'ee jechuudha. Qarshii san kassaree namoota meeqa jira. Namni inuma hojjeta biyya kiyya keessatti nan hojjeta qarshii qabaannanii gin immoo haala kanaan haalli kun itti fufataanan dhaloota firlee dhugaa dubbachuuf nuyillee akka ta'ettis jiran inuma jiraanna dhaloota ganaa booda dhufuuf biyya ormaatti daanti dhalattee bakka yoo umurii ishee waggaa 12 waggaa 13 taate biyya maarabaa barumsa kan yaadu hin jiru jechuudha. Itoophiyaa keessatti nan baradhee barumsa kiyya itti fufaa kan jiru hin jiru moo ijoolleen barattoota illee yoo bakka tasfaa kutaniiti jechuudha kan barachaa jiran tasfaa Itoophiyaa irraa jechuudha. Maaliif hunduyyuu daa'imti dhalattee waggaa 15 yoo hin eegdu umurii kanaa yoo hin eegdu biyya arabaa paaspoortii baafattee gara biyya arabaatitti biyya ormaa bahaar irraan ta'ee kan ta'e kana namtichi kun odoo beekee dhugaa dubbachuuf dhaloota kana maaltu barbaachisa akkamitti ishii duraanii ta'e kana maati guyyuu inni waa'ee misoomaa waa'ee biraa kanaas waa'ee rakkina namaa waa'ee baqa waa kana sirma ija fuuldura isa finna gin
tamasgeen jechuudha waaqa as ammararuu miti anguma jiraatanii waaqayyo waggaa 100 kan waggaa 100 lafa kanarra hin jiraannu anguma jiraannu sanittuu biyya lafaat irratti siqaayina kuwa baay'atu namtichillee dabalatanuuf ta'e waan hundumayyuu dandeenyeetuma jiraanna ingidihi kanaafiyyuu warreen akka kiyyaatti aartanii wantichi soba akka ta'e zeenarraa illee dhaggeeffachuu dandeessu zeenarraa kan darbe jechuudha gaazexeessituudha isheen kun jechuudha na dubbiseetan ture barreeffama wayiitillee wantichi aqamee soba akka ta'e itti fudhadhaa isiniin jira kaleessa dhugaa dubbachuuf kaleecharree namoota meeqan nattaasa'e akkanatti qarshiin akkana ani qarshii kiyya kuma ani birrii achi yoon qabu akkamittiin isa qarshiin kiyya narraa muramaa dhugaa nama jechisiisa dhugaa dubbachuuf akkanatti deefqinee dhiiga keenya nyaanne dhuguma dhiiguma akkana keessattuu yuumee warri Dubaay jirtan dhugaa dubbachuuf osuma beekaa beeku ani gin yeroo takka beektanii tamasgeen jedhachuudha malee waaqa ammararsiisuu hin ta'uudha malee dhugaa dubbachuuf jireenya baay'ee ulfaataa biyya ormaa keessattis amma fakkeenyaaf namni fakkeenya dhukkubarree qabu arraa hin hafu beektanii igar malee dabalee beekaa baay'ee cimaa jechuudha kanaaf nuyi akkanatti qarshii tana finnee gaafa qarshiin takka nu duraa baddu hin feenu omtuu yoo hin feenu maaliif numata arge jechuudha numatu fidee akkaataa itti qarshiin tun dhufte waan beeknuu fi inaarraa nutti dhaga'ama jechuudha innaa kana siniin jechuun jaalladha waa hundumaan namtichi kun gadi nu qabaa jedhee dhugaa dubbachuuf hedduu takka naaraa ture gin maal goon waggaa meeqatte umrii daa'ummaatiin barumsa osoo hin jedhin biyyarraa baanee gaafa immoo beektanii takka lama jennee achi geenyu gaafa gannu deebis baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf nama aarsa waan hunduma dubbachuu waan hunduma baasanii haasa'uun gaarii miti namoonni nyaa'u galata waaqayyoo jechuudha hanga jiranitti hanga fayyaa qabanitti waaqa ammararsiisuus ta'a galata waaqayyoo jechuudha dhabdus argattus waan hundumatti waaqa galateeffachuu waan guddaadha kanaafuu ani jechuun waan abdasan aaruu osoo hin taane miira keessa galtanii waaqa ammararsiisuu osoo hin taane galata waaqayyoo kan argattanis kan dhabdanis galata waaqayyoo jettanii waaqa keessan galateeffachuudhaan nama osoo hin taane waaqa sinuume galateeffachuun dirqama kanaafiyyuu rakkina nama meeqatu qabaa nama meeqatu gubaan garaa keessa isaa jira namni hin beekne jechuudha kanaafiyyuu waan hunda gadi bu'anii miidiyaa irratti sinimatanii waan kafan nama dhoksu abbumatu beeka jechuudha garuu immoo yeroo kanatti haasofnee kolfinee namni hunduyyuu baqa waanuma itti tole yookiin immoo dastanyaa wayiitti fakkaatna keechi keenya garuu hin jiru naa kanas niin jedha obboloota koo warreen aartanis warreen baay'ee isinitti dhagahames jechuudha aayizoo jechuu isiniin jechuu barbaada annaa kana waan jiru akka isinitti hin dhagahamne wantichi soba ta'ee isiniin jechuu dhufeetanii kanuma isin beeksisuufanii warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan immoo laayikii sabskiraabii gochuudhaan nutti makamaa isiniin jenna warroonni dhugaa dubbachuuf ijoolleen tokko waan isinitti tolu natti hin fakkaanne garuu walumarraa